qabsoo sila eegalle jajjabeessinee itti fufuu qabna. Maaliif yoo jettanii yoo rabbi nuuf laaffisee inshaallahu ta'aalaa bilisummaan fagoos hin jirtu. Kan jara kana gara aangootti fidees eenyu jettan qeerroon Oromooti. Ammallee kan isaan baasus qeerroon Oromooti. Maaliif nu meeshaa biraan qabnu, meeshaan keenya qeerrumaa fi uummata Oromootii fi Oromoodha waan ta'eef jabaachuu qabna. Hayyoota keenyaaf illee sagalee ta'uu qabna. Jajjabaachuu qabna inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi jedhe uumaa miti. Galatooma ulfaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaamsa tokko dhaamachuu barbaada. Warreen YouTube teenyaaf haarawaa taatan faamilii akka nuuf taatan channel keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Akka nutti dabalamtanii maatii akka nuuf taatan kabajaan isin gaafanna. Yaasin Shaashee like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti nuuf barreessaa. Galatooma. Kan kaleessan ajjeesee biyya nu baasee maal nu godhus jaruma kana maaliif jarri waan kan kaleessan nu midhaa tures isaanuma waan ta'eef kanarrallee nu midhaa jiru isaanuma. Jijjiiramni tokko dhufe tokko hin jiru. Maaliif Oromoon kanumaafuu harka dha'uu hin qabnu. Nu Oromoon maaliif jajjabaannee qabsoo teenya akkuma eegalletti itti fufuu qabna malee diina duukaa buunee harka rukutuu maalmaanii diina duukaa buunee harka hin rukunnu. Maaliif yoo jettan warri kaleessa nu ajjeesaa tures arrallee nu ajjeesaa jirus jaruma waan ta'eef Oromoon qabsoo isaanii eegalan akkuma itti fufanitti itti fufuu qabu malee of duba deebi'uu akka hin qabne dhaamsa dabarsuu barbaanna. Maaliif yoo jettan fakkeenyaaf ayyaana irreechaa irratti waan baay'eetu haasaamee qeerroleen ergaa isaanii dabarfachaa turan. Maaliif jarri maal jedhanii deebisan beektaa? Ergamtuu shaniiti yookiin ergamtuu ABO'ti jecha jedhudha kan deebisanii turanii. Ati yaada tokko yoo ibsatte Oromoon tokko maaliif miidhama, namni tokko maaliif miidhama, lafti Oromoo tokko maaf saamama yoo jettee maqaa shaniitiin qabamtee ajjeefamtaa. Kanumaafuu qabsoon teenya itti fuftee mootummaa nuuf ta'u ijaarrachuudhaaf qeerroon bilisummaa Oromoo duukaa hiriiruu akka qabnu dhaamsa hayyoota keenyarraa hubachuu dandeessan. Bakka hayyoonni Oromoo keenya mana hidhaatti rakkachaa jiran kanatti Oromoon ciisee rafuu hin qabu. Maaliif yoo jettan gaafiin teenya hin deebine dururraa kaate. Maaliif yoo jettan ilmaan Oromoodhaa ammallee mana hidhaa keessatti rakkachaa akka jiran hundi keessan hin beektanii hayyoota keenya dabalateeti. Kanumaaf Oromoon wanti jijjiiramee dhufe hin jiru waan ta'eef diina duukaa deemnee harka rukutuu dhaabuu qabna. Maaliif bilisummaa teenya tan eegallee hamma xumuraatti itti fufuu qabna. Bilisummaan fagoo hin jirtu amma. Maaliif inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi jedhe uumaa miti. Jajjabaachuu qabdan. Diina duuba deemtanii harka hin dhayina. Maaliif akkuma qabsoo kana dura eegallee qabsoo itti fufuu qabna. Akkuma qabsaanni qofaa qabsoon itti fufa jettutti qabsoolleen fufuu qabdi. Inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi jedhe uumaa miti. Oromoon bilisummaan sii fagoo hin jirtu waan ta'eef jajjabaachuu qabdanii qeerroon Oromoolleen sagalee dhageessisuu qabdanii itti fufaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan fayyaa keessanii jirra? Wallahi alhamdulillah askeenya jirra. Ergaa tokko qabadheen dhufe. Ergaanan qabadhee dhufe kun ergaa akkamii isinitti fakkaata? Oromoon harka dhaabuu qabdan. Maaliif yoo jettanii wanti jijjiiramni dhufe hin jiru. Maaliif isuma kaleessa Oromoo hidhaa turedha. Isuma kaleessa Oromoo ajjeesaa turedha. Arra
kan duraan barcumarraa xinnoo fagaate waan jiruuf amma akka barcumarratti ol ba'u kan godhan jaruma waan ta'eefi Oromoon jajjabaatanii akkuma duriitti qabsoo keessan itti fufuu qabdan malee wanti jijjiiramni dhufe hin jiru. Oromoon diina duukaa fuutanii harka hin rukutina. Maaliif yoo jettan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis manuma hidhaa jira. Kan ittis jaruma kana. Hamzaa Boronaas jedhamee mana hidhaa jira. Dajanee Taafaas hayyoonni Oromoos akka jirutti mana hidhaa jira. Qeerroon Oromoo dhiigni isaa dhangala'ee daandii irratti kan hafe jechuudha. Maaliif warri waan akkasii hojjetes eenyu jettan jaruma kana. Warruma jarra ummata wajjin dur jiraachaa turedha. Kanumaafuu jijjiiramni dhufe tokko akka hin jirredha. Hayyoonni keenya qaroon Oromoodhaa mana hidhaa akka jiran, mana hidhaatti rakkachaa akka jiran, gaafiin Oromoos akka hin deebiin dhibbaa dhibbatti hunduu waan beeknudha. Oromoon kanumaafuu akkuma duriitti qabsoo eegalamte itti fufuu qaba malee of duba deebuu hin qabu. Wanti jijjiiramni dhufes hin jiru. Maaliif jarri isaanuma kaleessaati malee jarri haaromni har'a dhufe hin jiru. Kan aangoo irratti ba'e hin jiru. Aangoon tunis aangoo seeraa akka hin taane namu waan beekudha. Maaliif seera booraallee akka hin qabne hayyoonni keenya kanneen akka Yaa Bashiir fa'aa irra deebi'anii dubbachaa jiru. Gara cheenaala YouTube isaaniillee dhaggeeffachuu dandeessanii. Maaliif yoo jettan Oromoon akkuma jalqabetti qabsoo isaanii itti fufuu qaba. Maaliif yoo jettan marroo wajjin marroo duukaa waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriirree qabsoo teenya itti fufuu qabna. Ani waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu oduun ta'in kaayyoo isaaniiti kan hin deeggaru. Maaliif kaayyoon isaan qabatanii deeman Oromiyaa takkitti bilisoomsuudha malee waan biraa miti. Ganda bilisoomsuu miti. Kanumaafuu karaa waraana bilisummaa uummata Oromoo duukaa hiriirree jajjabeessuu qabna. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa qabsoolleen itti fufti.